ammatti dubbiin shiftoota fiim dheebottoota sirna durii kanaannoo saniim ummata karrayyuu qofaaf osoo hin taaneem Oromiyaa bakka lamatti baasuuf karoora sirna bilxiginnaa tahuu kamiin guddaan hawaasa keessaa ka'aa jira. Tibbana lola hamaatu deemaa jira. Hawaasa karrayyuu wajjin qindoomina uumuun Oromoon ituu aanicha keessaa fi gama baha aanichaatiin jiraatu. Tuulamni gama lixa aanichaatiin aanaa boosat keessa jiraatu fi arsii aanaa boosat nuuraa heeraa hanga martiim dirmachuudhaan qindoominaan faccisa cimaarrachi argamu. Lola qindaayaa itti fufiinsa qabu ka waraanni sirna leelliftoota durii tooftaa saayinsii waraanatiin meeshaa gurguddaa akka isnaayipariin matarayyaasii fi fanjii fayyadameem duguuggaa sanyii godhaa jira. Kanas mootummaan biyya bulchina jedhee dhaadatu ijarraa moora haqateetumam cal'isee ilaala. Garaan sa'a ciisoo kan sa'a ejjetuuti jedhanii mitire weensoo jannatanam deddeebanii horaasan waan isiin baatum waliinuu beekna jechaatuma dabarraam. Mootummaa uummanni inni bulchu lafa tanarraa duguugamaa jirum ka daangan isaa dhiibamaa jirum kaas deebi'u biyya bulchina jedhum ka biyya harkaa diigamaa jirtu cal'isee daawwatuun maal haa jennuun gaaffii hawaasatiin. Uummanni rooba garaacha waaqaa eeggatu kan ganna lubbuun itti deebitee bonaahuu horii isaa waliin dhaaggahee bifaa birfa dhabu beelaa dheebotaan hoggaa waraana leenji'aa mootummaa naannoo Amaaratiin dhuman garaatu nama laalateem lafitti gadi nama dhukkubaam. Gama aanaa Fantaalletiin lafa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa dhuunfate halaallu malkaa jiloo ulaagaa xininjii haroo arbaa miicciim haroo diidaam qonyem qorkee arroolleem wanjiim doddotii gudduum harooressa bal'aam harooressa qal'aam funyaan booraa fi funyaan waangayyoo fa'aam. Gama aanaa boosatiin immoo waadileem dudda daalachaam fossoo gabaaraadaa calalaqaa fi qilee arbaa fa'aadhaam. Biyya keenya hundaa nurraa fudhachiisan siyaasa humna nurratti jeesanii mala nurratti nutti baasanii raawwannaan biyya keenya hundaa nu dhaalchisan. Eessatti addaan deebina ogaa jette dudda daalachatti addaan deebina. Dudda daalacharraa ka'ee haroomaa diggarraa ka'ee isaan qannaarree ja'aniini hama dhaga nuti aadee laala jennaani aadee laalarraa ka'anii isaan hama dhagar ja'aniini nuti ulaagaa jennaani ulaagarraa ka'anii Amaaradaa deebine isaan immoo dingaa haraboo jedhanii nuti immoo haroo qunxiif funyaan dhiiga jennaan nuti funyaan dhiiga jennaan achirraa deebisee mici goda isaan fashashaa mici jedhan isaan nuti immoo mici jennaan achirraa deebisee cophaa nuti cophaa gad aanu cophaa ol aanu jenna isaan laayii cophaa taachi cophaa jedhaniin kana deebisee karaa jabbii jennaan nuti. Isaan karaa xijjuu eenyu jedhanii labii bu'a lafti teenya labii buuti labii deebisee achumaan qaawa labii deebisee boqqolloo gama ba'e dagaagaa deebi'ee achumaan buuraniin ba'e bulgaa gama utaalee kodhu'um lafa roofu jaarsi maqaa dha'umee xaafii deebi'ee lafti teenya kana ka Amaaran addaawwannu daangessu lafti Amaaran addaawwannu daangessu kana boru hoona akkana jiru ragaa kiyya qabaadheeti lafuma teenya gubbatti ragaa keenya qabaannee ragaa karra nu karrayyuun aanaa Fantaallee ragaa keenya gubbaa jenneeti ragaa keenya harkaa qabaanneeti biyyuma teenya irratti du'aadha biyyuma teenya irratti nu fixan ragaa lafa teenya quubsaa harkaa qabnas. Lola miilanaa katti fufiinsa qabu ka mootummaan naannoo isaanii baajeta guddaa ramadeem milishaa humna addaa naannoo Amaaraa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bobbaase kanarratti lubbuu qulqulluun hawaasa karrayyuu ituu tuulamaa fi arsirraa hedduutu galaafatame. Lola kanarratti kan nama ajaa'ibsiisu mootummaan naannoo Oromiyaa uummata lafiisaa irratti gara jabeeyyii shiftoota Amaaratiin duguugamaa jiru kanam osoo arguu callisuun akka dubbii milaan milchitee ilaaltu si dirqamsiisa. Uummata horsiisee bulaam gidee isaa faana dhibaafamu buleessa kaakilee baabileerraa karraa bitimaa isaa to'atuun alam waan biraa hin jabareessine kanam ilkilaaloon qoree gamaa gamanaa itti jetteem arraba ilkaan lamaa walakkaa ta'eem
qilxiba duula diinaa wayyifataa jiraachisuun raajidhaam. Miila kanam karrayyuu dhaba lubbuu fi horii isaaniitiin ala lafa ulfinaam lafa jilaa fi waakkadhaa hedduutu jalaa diinan dhaalame. Akkuma beekamu uummanni karrayyuu qaalluu bokkuum warra hoodaa fi gameessa jalatti waaqa galateeffatu qaba. Lafti jenne tun amma nafxanyaa shinnaa ulfina Oromoo hin beeknen to'atamteem kasala gubanii waan irraa argamu meeshaa waraanatiin bitataniim hawaasuma abbaa lafaatiin deebisanii waraanan. Dubbiin tun akka abbaa ajjeesanii ilma dhaalutu jedhu manguddoowwan karrayyuu yoo dubbatan. Kanaafuu uummanni kun ammachiim humna rabbiitii fi dirmannaa uummata Oromoo bal'aa barbaada. Daangaan dhiibames kan karrayyuu qofa osoo hin taane kan Oromoo guutuutiin gaafa uummanni horsiisee bulaan humnoota nafxanyaa fi shiftoota naannoo Amaaratiin akka hundee mukaatti buqqa'eem akka baala mukaatti damirraa harca'uum Oromoonni dhiiga Oromummaatiin walitti jaa'eem hidda Oromiin walitti ejjetuum maal godhuu qabareem waliif dimmatuutum furmaataam. Dhiigni uummata kanaa guyyaa tokko galaana taheem diina isarraan garagaluun inuman oolamne jechaa dhaloota egeree dhufuuf seenaa heena fi battala dirraa tahee akka taa'u abdannaam. Dura dursoo Oromoo fi Oromiyaan itti aansun immoo addunyaan gurra qilaa ija banadhaa laalaam hawaasa addunyaafuu akka gola hambaa seenaatti ilaalamuun kan gafuun hegereen isaa baduu deemtu kanatti fuuladeeffadhaa jechuun dhaamsa qophii tanaati. Dokumentaricha kan qopheesse isiniif dhiyeesseem an Muhammad Fantaalleetiim ogeessi piroodakshinii bareedan kukkuule ammoo Abdii Jamaaliim fayyadayaam. Horabulam gadaan kuufaa gabbinam. Mingaday, Hududay, Alalas, Alagal, Adabongo, Gomgera, Dandatay, Sindaday, Dobitay, Dinagu, Naintatay, Murajab, Ibraros, Ormiatay, Ballat, Fantanatay, Guddat, Chitatay, Gurmubas, Edatatay, Tijik.